Dubartoonni yeroo fedhii ofiin ofirraa baasan qubaa fi maashinatti aanee shaamaa yookaan dungoo ifaaf bobeeffatanitti gargaaramuudhaan fedhii ofii ofirraa baasuu danda'u. Hindhokattu maaluma dubbiin yoo dhoksanillee hindhokattu maaluma dubbiin yoo dhoksanillee hubatu gurraan daddabarsaa ijoollee yoo gorsanillee obsa nama dhoorgiti dubbiin yoo obsanillee. Akkana kunoo seenaan dhugaa osoo boontuu kolfise dhufaa. Akkana kunoo seenaan dhugaa osoo boontuu kolfise dhufaa. Osoo boontuu kolfise dhufaara. Osoo boontuu kolfise dhufaara. Buqushaan afaan qaama saalaa dubartii irraa kaasee hanga afaan gadaamessaatti jiru dheerinni yookaan gadi fageenyi giddu galeessaan incii 3 hamma 4 yookaan seentimeetira 7 hanga 10 qofa qabaata. Yeroo fedhii walqunnamtii saalaa garuu hanga parsentii 200 addaan yaa'uu danda'a. Qaama ajaa'ibaati. Rakkoon cabiinsa qaama saalaa dhiiraa harki guddaan yeroo ofumaaf fedhii ofirraa baasan mudata. Kanaafuu of eeggannoo cimaa isin barbaachisa. Yeroo jalqabaa walqunnamtii saalaa raawwatan dhiironni giddu galeessaan sekondii 6 keessatti yoo dhangalaasan dubartoonni ammoo sekondii 20tti xumuratu. Kanaafuu homaa nama hin ajaa'ibu dafanii dhangalaasuun. Addunyaa irratti qaamni saalaa dhiiraa yookaan qunxurroon dheeraadha jedhamee galmaa'ee kan namicha biyya Ameerikaa Joon Faalkoon jedhamu yeroo hin ka'in saantimeetira 24 dheeratu yeroo ka'e ammoo saantimeetira 34 dheerachuu kan danda'u kan ga'eessaa gannaa 41ti. Addunyaa irratti dhiirota parsentii 15 qofatu qaama saalaa yeroo ka'e seentimeetira 17 tuqaa 78 ol dheeratu qaba. Parsentiin 75 sanaa gadi jechuudha. Parsentii 3 qofatu kan seentimeetira 22 ol dheeratu qabaata. Sanyiin dhiiraa yookaan ispaarmiin uumamee hanqaaquu dhalaa cabsee miciree uumuu ga'uuf ji'oota 2 olitti fudhata. Turtiin walqunnamtii saalaa Hindhokattu maaluma dubbiin yoo dhoksanillee hindhokattu maaluma dubbiin yoo dhoksanillee hubatu gurraan daddabarsaa ijoollee yoo gorsanillee obsa nama dhoorgiti dubbiin yoo obsanillee. Akkana kunoo seenaan dhugaa osoo boontuu kolfise dhufaa. Turtiin walqunnamtii saalaa marsaa tokko inni filatamaa jedhamee namoota biratti jaalatame daqiiqaa 7 hamma 13 kan turuu danda'udha. Qaamni saalaa dubartootaa yookaan buqushaan garaa keessatti hanguma lixu bal'achaa deema. Fakkeenyaaf uraan isaa giddu galeessaan saantimeetira 2.6 yoo ta'u dhumni isaa gara olii saantimeetira 6.1 gaha. Fageenyii fi bal'inni buqushaa yeroo fedhii walqunnamtii saalaa dachaa 2 oliin dabaluu danda'a. Fakkeenyaaf kan dura seentimeetira 4 qofa ture gara seentimeetira 10tti gadi fagaachuu yookaan dhiibbaan qaama saalaa dhiiraa jiraate ammoo caalatti dabalaa deema. Kanaafuu qaamni saalaa dhiiraa guddatus xiqqaatus buqushaan ni keessummeessa. Dubartoota harka 100 keessaa naannoo harka 50 qofatu guyyaa jalqabaa
walqunnamtii saalaa raawwatan dhiiguu danda'u. Kanaafuu dhiiga nama hundarraa eeguun barbaachisaa miti. Waan akkasii kana beekuun faayidaa hedduu waan qabuuf quba qabaachuun gaariidha. Waan na dhageeffattaniif galatoomaa. Yeroo itti aanu barnoota jabduu qabannee walitti deebinaa. Hangasitti nagaan naaf turaa. Akkanumallee warroonni haaraa taatanii gam chaanala kanaa dhufaa jiraattan sabiskiraayib gochuudhaan maatii qaqqaalii chaanala Sulxee Maanaappitti dabalamaa. Viidicha gaafa daawwattan laayikii fi sheer gochuu isin irraanfatinaa.